Egaa'oo uummata hundumaaf kan ta'u gammachuu guddaa misraachoon isinitti maatii hin sodaatinaa. Har'a magaalaa Daawititti qoricha innis Kiristoos Gooftaa kan ta'e isiniif dhalatee jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:10. Saatiin alate Yesus Kristos jireenya nuu laate. Naga'oo Amaanu'eeliin ifa arganneerra darbeera dukkanni. Magaalaa Daawit keessaatiin alate Yesus Kristos jireenya nuu laate. Fayyisaan dhalatee Beetlehem keessatti raajii raawwatame magaalaa Daawiti. Galanni Waaqayyoon samiirratti haa ga'u, nagaan dhala namaaf lafarratti haa ta'u. Galanni Waaqayyoon samiirratti haa ga'u. Saatiin alate Yesus Kristos jireenya nuu laate. Kakuu raawwatee yeroon isaa geenyaan Fayyisaan nuuf deessee durbeen durbummaane. Leenca Qaraaniyoos mooticha moototaa Arsaa isaaf lannaa qomaa galataa. Leenca Qaraaniyoos mooticha moototaa Arsaa isaaf lannaa qomaa galataa. Naga'oo Amaanu'eeliin ifa arganneerra darbeera dukkanni. Magaalaa Daawit keessaatiin alate Yesus Kristos jireenya nuu laate. Tiksee gaariidhaan guyyaa falkan guutuu kan hafuura qabu akkasaa jajatu. Alfaaf Omeegaadha bara baraan iyyuu galanni isaa ganaa itti fuufammayyuu. Alfaaf Omeegaadha bara baraan iyyuu galanni isaa ganaa itti fuufammayyuu. Naga'oo Amaanu'eeliin ifa arganneerra darbeera dukkanni. Magaalaa Daawit keessaatiin alate Yesus Kristos jireenya nuu laate. Samiirraa nuuf jedhee gad dhufee fannifamuu isaatiin duuti keenya hafee. Halkan sodaachisaa dukkanni darbeera gonfoo ifa raabsu Amaanu'eel dhufeera. Halkan sodaachisaa dukkanni darbeera gonfoo ifa raabsu Amaanu'eel dhufeera. Naga'oo Amaanu'eeliin ifa arganneerra darbeera dukkanni. Magaalaa Daawit keessaatiin alate Yesus Kristos jireenya nuuf laate. Naga'oo Amaanu'eeliin ifa arganneerra darbeera.
ኢየሱስ ክርስቶስ